maal jedha caafati qulqullaan inni jallaan yeroo xinnoo booddee achitti hin argamu iddoonni ture hubattee yoo ilaalte inni achi hin jiru yeroo xinnoo booddeedha jalloonni iddoo gadhiisu dhadhee utuu ilaalteedha isaan achi hin jiranidha sokkaniiru fixeensa ganamaa beektu fixeensa keessa deemtanii beektu ganama barii hoggaa keessa deemtan caamma keessan jiisaa uffata keessan jiisa daqiiqaa muraasa booda gaafa keessa deebitanii iddoo manni dhaqeen beektan urkee sokkeef lafa dhugee isaan beektan gadhiisee rachi amma wantoonni baay'een mul'atanii badu garraamonni garuu lafa qabatu hin buqqaan jechuudha bubbeen isaan buqqisuu danda'u hin jiru wanti isaan raasuu danda'u hin jiru warra waan jallaa hojjetanitti hin aarin waan isaan namaa godhanii argatanittis hin hinaafine wayyoo jallootaaf hin ta'a naaf hin ta'u isaan hin sooramu an rakkinan baadhaa hin jedhin ittiin hinaafin ittis hin aarin garraamummaa kee mul'isuudhaaf lafa dhaaluudhaaf jallootatti hin hinaafin ittis hin aarin yoo isaan guddachaa jiru ta'e sat borachi hin jiran isaan guddataniiru hin jedhin gaafa deebitee dhattu hin jiran isaan achi akka fixeensaatti argamanii badu hin sookku achi ati garuu lafa qabatta. Macaafa faarfannaa 37 baafadhaame faarsaa 37 lakkoobsa 10-11 dubbifanna dursa kana lakkoobsa 10-11 akkas jedha inni jallaan yeroo xinnoo booddee achitti hin argamu lafa jira jedhametti lafa cimaadha jedhametti hin argamu iddoonni ture hubattee yoo ilaalte inni achi hin jiru warri garraamonni garuu lafa hin qabatu isaanis nagaa guutuutti jiraachuu isaaniitiin sonaan hin gammadu. Ameen jedhaa warri garraamon. Irra deebiin dubbisaa lakkoobsa 10 kaasee inni jallaan yeroo xinnoo booddee achitti hin argamu. Hin argamu bakkati jira jetteetti hin argamu. Namoota baay'ee jira utuma jettuu dhabdaa. Guddataniiru utuma jettuu fixeensa ta'u. Inuma sokku. Maal jedha caafati qulqullaan? Inni jallaan yeroo xinnoo booddee achitti hin argamu iddoonni ture hubattee yoo ilaalte inni achi hin jiru jira ittee dhadhaa edargitee bultaa ganama gaafa dhattu inni sokkeera warri garraamonni garuu lafa qabatu jalloonni iddoo gadhiisu garraamonni iddoo qabatu ganama kana nama iddoo qabachiisuu qabaanaan jedha waaqa lafa qabatta maqaa Yesuusiin mee kedhame lafan qabadhaa jedhaa paaraadaa yaabaas rakkinni kana booda asiif achi sinoofu hiyyummi kana booda asiif achi sinoofu hojii dhabdii asiif achi hin deemtu rakkattii asiif achi hin joortu lafan si qabachiisaa jedha waaqayyo nama si biraa harkaan qabiiti rakkina argitee dhuftee sanaa hidhin gaafa deebitee galtu innoo achi hin jiru hidhin waaman mana kee keessaa buqqisee si eeguu jira dha waaqayyo yaaddoo sasitti ta'e mana kee keessaa buqqisee si eega waaqayyo isa humna kee gararraa ta'e buqqisee si eega waaqayyo yeroon deebi'ee galu jedhame yaaddoon koo iddoo gadhiisaa hidha dhiphinni koo iddoo gadhiisaa hidha nama tokkoof wantan iddootti buqqisuu jira dha waaqayyo kaappaadaa jaadoo raafiilaadaas gaarri si yaaddeessisuun iddoo gadhiisee si eega ilaa akkas jedha iddoon kuni yeroo xinnoo booddeedha jalloonni iddoo gadhiisuudha dhadhee utuu ilaalteedha isaan achi hin jiranidha sokkaniiru fixeensa ganamaa beektu fixeensa keessa deemtanii beektu ganama barii hoggaa keessa deemtan caamma keessan jiisaa uffata keessan jiisa daqiiqaa muraasa booda gaafa keessa deebitanii iddoo manni dhaqeen beektan urkee sokkeef lafa dhugee isaan beektan gadhiisee rachi rakkina kee irratti waa dubbachuu fedha gaafa itti galtu iddoo gadhiisee si eegu warri si yaaddessaa jiran warri si dhiphisaa jiran gaafa itti waldaa kana keessaa baatu iddoo gadhiisanii si eegan ati immoo asii akka baatuun iddoo qabadhu yee ati immoo asii akka baatuun lafa qabadhu yee amma wantoonni baay'een mul'atanii badu garraamonni garuu lafa qabatu maal qabatu hin buqqaan jechuudha bubbeen isaan buqqisuu danda'u hin jiru wanti isaan raasuu danda'u hin jiru amma maaliif garraamonni lafa qabatu jedhe guyyaa tokko sinitti meera maaliif fooqiin hoo jira fooqii qabatu nuun hin jedhu lafa dhibee amma baay'een keessan qonnaan bultoota lafa hektaara gurguddaa fa'aa qabdu marii makiinaa harkaan qabatu nuun hin jedhu xiyyaara fa'aa qabatu nuun hin jedhu maaliif lafa qabatu nuun jedhu garraamonni maal qabatu lafa qabatu warqee fa'aa harkaan qabatu hin jedhu meerkurii fa'aa lafa argatu nuun hin jedhu diyaamendii fa'aa maaliif lafa qabatu nuun jedhe hundinuu eessaa ba'a lafa keessaa ba'a amma chirrichaaroo ishee si ilaachuun barbaanne waaqayyo warqeen eessaa ba'a lafa keessa meerkuriin eessaa ba'a dhagaan mana ta'u eessaa ba'a
arragaa waaqayyo lafa si qabachiisa. Asii akka baatan hin eebba dhaaltan qabdu. Lafa si qabachiisa siin jedha waaqayyo. Utuu rakkinni asiif achi si darbatuun lafa si qabachiisa jedha. Utuu bubbeen rakkinaa si urgufuun lafa si qabachiisa jedha. Meeyyeti nan dhaalaa hidhiin. Eebban dhaalaa hidhiin. Jalloonni iddoo gadhiisu garraamonni iddoo qabachuu jalqabu. Jalloonni sokku garraamonni lafa dhaalu naan jedha. Jalloonni buqqa'u warri kan waaqayyoo ta'an lafa dhaalu. Ameen jedhaa fudhadhaa garraamonni. Asii baati eebba dhaalaa. Asii baati waan gaarii dhaalaa. Asii baati ulfina haaraa dhaalaa. Nan dhaala malee hin dhaalamu jedhame. Tokko. Lama. Rakkinni sin dhaalu situ eebba dhaala. Hiyyumi sin dhaalu situ badhaadhummaa dhaala. Nan dhaala jedhaa dubadhaame. Qabxii torban sinitti himaa garraamonni amala isaanii keessatti wanta isaan agarsiisuu qabanii qabxiilee torban sinitti himaa. Maaliin godhan? Tokko. Warra waan jallaa hojjetanitti hin aarin. Waan isaan namaa godhanii argatanittis hin hinaafinedha. Lafa dhaaluudhaaf garraamii ta'uudhaaf tokko warra waan jallaa hojjetanitti hin aarin. Hin aarin bakka. Waan isaan hamaa godhanii argatanittis hin hinaafin. Wayyoo jallootaaf hin ta'a naaf hin ta'u isaanin sooramu an rakkinan baadhaa hin jedhin. Ittin hinaafin. Ittis hin aarin. Pirinsipilii torban sinitti hima. Akkaataa itti lafa dhaaltan. Garraamii taatanii akkaataa isin itti lafa dhaaltan. Tokkoffaa irratti hin hinaafin hin aariinis. Itti mina masa biraatti hin hinaafin jedhin. Hin aariinis jedhin. Jallootatti hin hinaafin jedhin. Ittis hin aariin jedhin. Ilaagaa amma tokkoffaa irratti garraamummaa kee mul'isuudhaaf lafa dhaaluudhaaf jallootatti hin hinaafin ittis hin aariin. Tsat. Yoo isaan guddachaa jiru ta'e tsat borachi hin jiran isaan. Guddataniiru hin jedhin. Gaafa deebitee dhattu hin jiran isaan achi. Akka fixeen isaatti argamanii badu. Hin sookku achi. Ati garuu lafa qabatta. Ila akkasiin jedha waaqayyo asii akka baatu waan haaraa si qabachiiseera. Inni jalqabaa wanta isaan argatanitti isin hinaafin. Borachi hin jiru maaliif itti naaftate? Harkan turoo. Daqiiqaa muraasa booda harkan jiru maaliif itti naafta? Kanaaf maal jedha gaa? Ittis hin aarin ittis hin hinaafin. Gammadis hin medhin. Yeroo baay'ee maaltu akkati lafa hin qabanne si godha beektaa? Akkati economically, spiritually idda yaafattee lafa hin qabanne si godha. Jallootatti aaruuf hinaafuu keeti. Waan akka isaan umurii dheeratanii wanta akka isaanii dagaaganii hidda yaafatanii damee baafatanii lafa dhaalanii ati isaaniin itti aarta. Utuu isaanitti aartu asii lafi si darba. Utuu isaanitti aartuu kan keessi darba. Kanaaf maaliin godhinadha? Jallootatti hin hinaafinis hin aariinis. Maaliif lakkoofsa lama irratti maal jedha? Isaan akka margaatti dafanii colli godha. Shookaatoo zaariidha. Akka maalitti? Akka margaatti dafanii colligu akka biqiltuu misee goguuttis hin golgolaa'u jedhama. Hin golgolaa'u bakka. Dimixmaaxii ishee bada. Hin golgolaa'u. Si'a tokko biqiltuu bareedaa arge Yoonaas. Ergaa dhaquu dideeti waaqayyoof naannawee dhaquu kee tarshiishiin dhaquu kee waaqayyo immoo hirribatti buusee mul'atatti agarsiise. Biqiltuu baay'ee bareedaa tokko itti agarsiise biqiltuu kan argee hin gammade. Waaw! Raammoo tokko dhufe irra deeme baala isaarra. Raammoon tokko hoggaa baala isaarra deemu biqiltuun sun hin bade. Maaliif kana na gootee dhiyaaruutti kee wacuutti kee bakka jedhe biyyi lafaa akkuma kanaadhaa jedhe. Biyyi lafaa hin argamaa hin badaa. Hin argamaa hin sokka aaruun barbaachisu. Ati biqiltuu kanaaf kan akkas gaddite ani immoo saba naannawweef amma akkama gadduureedha. Baay'een isaaniif gaddaa'e. Amma mee yeroo baay'ee gaafa baay'ee bareeduu diinotaa jallootaa argitan wayyoo ana fo'aa waldaa dhaqaa hin jedhina. Hin jedhina. Maaliif hin aarin hin hinaafinis isaanitti. Waa'ee isaaniif koomentii barreessita taanaan chaa'olo milkaa'ii naftati. Jallootatti hin aarinis hin hinaafinis ila aktii isaanitti hin aarin gocha isaanitti hin aarin waan isaan argatanitti immoo hin hinaafin. Waama akka margaatti coolligee badu. Waama bor golgolaa'utti maaliif aartati? Baay'een keessan
Aariin guutamtaniirtom waay anaan nan beeku Waaqayyo nagateera Waaqayyo jettu. Garraamummaan kos ofumaati. Amanamummaa eeggachuun kos ofumaatetti. Ofumaa miti wantichi. Isaan hin golgolaa'u ati iddoo qabatta. Jalloonni hin buqqa'u ati iddoo qabatta. Jedhime ani iddoon qabadhaa jedhi dubbadhu. Nannaalaa jedhi dubbadhu. Dabali nannaalaa jedhi. Inni lammaffaan Waaqayyoon amanadhu wanta gaarii ta'es hojjedhu. Lakkoofsa 3 irra. Lakkoofsa 3 iddoo 2-3 qooda. Waaqayyoon amanadhu wanta gaarii ta'es godhu. Kun amala garraamotaati. Kun amala garraamotaati. Waaqayyoon amanachuun jalloota bira hin jiru. Qabeenya baduu amanatu, fira baduu amanatu, amalli jallootaa waan argamuuf sassatu, abaluun miidhamaan beekan. Hela qabeenya amanatu, birrii amanatu, butuu barbaadu. Warri Waaqayyoon amanatan garuu hoomaan naban. Hin nabani hoomaan naban. Kanaan maal jedha? Waaqayyoon amanadhu waan gaarii ta'es hojjedhu. Garraamummaa kee mul'isuuf lafa qabatta. Lafa qabatta. Waaqayyoon amanadhu. Fira keetti hin hirkatin. Qabeenya keetti hin hirkatin. Waaqayyoon amanadhu. Dhugaan sinitti hima. Pirinsipiliin inni lammaffaan Waaqayyoon amanadhuuti waan gaarii hojjedhu. Waaqayyoon amanadhuuti waan gaarii hojjedhu. In argita lafa qabatta. Galgala kee gaarii ta'a. Dhuma kee gaarii ta'a. Arra yoo dukkana fakkaatayyuu biiftuun ulfinaa kee adeemaa dhuftee sirra dhaabatti. Helaa kaayoodaas. So Waaqayyoon amanadhaa. Amantiin ni isina. Warri Waaqayyoon amanatan hoomaa hin nabani. Maaliif? Maal jedha caaffati qulqullaan? Leenci saafelliyyuu hin nabaayidha. Leenca saafela ari'ee qaqqabuu kan danda'u, caccabsee nyaachuu kan danda'u. Garuudha warri Waaqayyoon amanatan hoomaa hin nabani. Sittin irratu siin jedha Waaqayyo. Yoomiyyuu sitti irratee harka namaan ilaaltu siin jedha Waaqayyo. Sitti irratee mana namaa kajeellaan nattu siin jedha Waaqayyo. Mee Waaqayyo natti hin hir'isu jedhaa. Natti hin hir'atu jedhaa dubbadhaa. Raawwatee sitti hin hir'atiin maqaa Yesuusiin. Waaqayyoon amanadhu hojii gaarii immoo hojjedhu waan gaarii godhu. Galgala kee gaarii ta'a. Kun pirinsipilii lammaffaa garraamonni ittiin lafa dhaalanidha. Nama si biraa harkaan qabiitiin haa gaafadhume lafa dhaaluun barbaaddaa waliin. Babal'achuun barbaaddaa waliin. Hidda yaafachuun barbaaddaa waliin. Wanta Waaqayyo siin jedhe godhi jedhin. Haleluuyaa. Inni sadaffaani biyyuma keessa nagaadhaan taa'i amanamummaa keessa eeggadhu. Biyyuma keessa nagaan taa'i. Biyyuma keessa nagaan taa'i. Achi dhaqee waa butadhan jedhin. As jeeqameeran jedhin. Iddoo kana lola baay'ateen jedhin. Biyyuma keessa nagaan taa'i. Amanamummaa kee immoo eeggadhu. Biyyi kun nagaa miti qo'i waan saammadhan jedhin. Keelli dinisa keessa. Biyyuma keessa nagaan taa'i. Amanamummaa kee immoo eeggadhu. Amanamummaa kee eeggadhu. Yeroo ollaatti gooliin ka'u, yeroo bitaan mirgaa jeeqaman, amanamummaa kee eeggatta taanaan ati nagaa qabdu. Hin faarfatta. Nagaa nagaa koo hundee jireenya. Namni jeeqamaara. Ati garuu nagaa nagaa koo hundee jireenya. Amanannaa koo iyyees. Mana kee keessaa faarfannaan dhaga'ama. Yeroo gamaa gamanaa boo'ichi dhaga'amu mana kee keessaa ililleef galatatu dhaga'ama. Maaliif? Garraamota hin gatu Waaqayyo. Warra amanamummaa eeggatan hin gatu Waaqayyo. Ganama kana afurri nagaa mana kee galeera. Nagaan hunda caalaa meen jedhin harkaa fuudhi. Afurri nagaa kee galeera. Iyyesuus nagaa mana kee galcheera. Harka lachuudhaas Iyyesuus nagaa kooti jedhime. Tokko. Lama. Saduma. Inni arfaffaan gammachuu qabaadha. Inni immoo kadhata garaa keessiif dhaga'a. Hin gaddin gammachuu qabaadha. Gammadi hunduma isaatti waan gooteef si beeka jedhe. Argita? Garaan gadda qabu lafee namaa nyaata. Gaddi akka kaanserii lafee caccabsee nyaatuuti. Garaan gammachuu qabu garuu nagaa qaba. Gammachuu qabaadha. Inni immoo kadhata garaa kee siif dhaga'a. Kun pirinsipilii isaa arfaffaa.
gammachuu qabaadhu. Kanan nabe sanan nabe jedhin. Hirrina kee teessee hin lakkaayin hirrina kee gammachuu qabaadhu. I am happy jedhi bakka yoo deemte. Kana turrate jedhin lakki an gammachuu qabadhin. Gammachuu qabaadhaa. Gaddaan deemina. Maaliif? Caafate qulqullaan garaan warra Waaqayyoon barbaaddatanii hagammadoodha. Maal barbaaddate? Wantati barbaaddu irratti hundaa gammachuun. Waaqayyoon barbaaddatta taanaan gammachuu qabdati. Hirrinni biyya lafaa sitti hin argamu. Qaawwi biyya lafaa sitti hin argamu. Gammachuu qabaadhu. Gammadi. Kanan nabeen jedhin sanan nabeen jedhin hirrina lakkaayin qaawwan lakkaayin gammadi. Yeroo hundumaa gammadaa jedhe Phaawulos. Maaliif? Amala garraamotaati gammachuun. Amala garraamotaati. Garraamonni moo lafa qabatu. Atoo gungumaa deemta. Sakanat irrate kana bade kana kufee kana ka'ee jetta. Eessaa lafa qabatta. Kanaaf warra Filiphisiiyuusiin maal jedhe irra deddeebi'ee yeroo hundumaa gammadaa. Akka isaan irraanfatan baree ammas irra deebi'een jedha gammadaa. Namni shoortii memoriidha. Waa yaadatee madafee irraanfata. Kanaaf jedhee irra deddeebi'ee Phaawulos. Yeroo hundumaa yeroo meeqa? Yeroo tokko gaafa birrii argattanii yeroo hundumaa maal godhaa? Ammas irra deebi'een jedha gammadaa. Nama si biraatti itti na himime yeroo hundumaa gammadi jedhin. Lafa qabattaa jedhin. Yeroo hundumaa gammachuu qabaadhu jedhin. Waan haaraa siif ta'a jedhin. Ilaa kunoo namatti qabdeef waa chaappee xumurame kennameera. Koola baaradaa jaada. Ganama kana nama lafa qabatee ba'u jira. Nama iyyuma keessaa cabsee ba'u jira. Harka kee mirgaa ol kaasi nama meen jedheef chaappeseera. Chaappeera dhime. Tokko. Sanuma. Kanaafidha maal jedhe gaa? Waaqayyootti gammachuu qabaadhuudha. Inni immoo kadhata garaa kee siif dhagaa. Bakka kun pirinsipilii isa cimaadha. Gaddaa namni kadhatu fireen argatu. Namoonni baay'een kadhannaa kadhattan gaddaa kadhattu. Wayii keessi koo dhumeera. Ani gaddaa rukutameera. Waaqayyoon moos akkasiin naga'u. Maaliif beektu? Garaan warra Waaqayyoon barbaaddatanii Waaqayyoon barbaaddachuuf jilbeenfatte taanaan gammadii jilbeenfadhu. Gaddaan jilbeenfatiin. Sanan nabe kanan nabe jechaan jilbeenfatiin. Nuun kadhannaa keenya keessatti gaafa baay'ee gaddi nu bu'aa jilbeenfannu Waaqayyo waan nu dhaga'u nutti fakkaata. Never rakkina keessa dhaabadhu gammadaa jilbeenfadhu fuula Waaqayyo keetti duratti. Wantati anaaf goote gochati anaaf goote hirrinan qabu hin caala. San argadhee caala. Hinnan nabe muraasa jedhati. Amala garraamotaati. Yeroo sana immoo maa dhaga Waaqayyo ergati na galateeffatte ani immoo jallisii eebbaa mana keetti jalliseera. Jecha sii dhufa. Utuu isaan as keessa jiranii meeseejii ulfinaan nan dhufa naa jedha. In gammaddaa ganama kana warri Waaqayyoon barbaaddachuu dhuftan gammaddanii deebitanii baatu. Hafuura gammachuun buutamtanii baatu. Mee kedame gaddina irraa fagaateera hidha. Ani gaddu edhaa dubada. Paraduu kaadiyas. Eewni gammadee jiraachuu barbaadu. Ila Waaqayyo tokkicha ilma isaa sii kenneera gammadi. Ati hiyyeessa miti gammadi. Ati rakkataa miti gammadi. Qabxiin inni shanaffaan kun dinqinoo. Tokkoffaa irratti waan jalloonni hojjetanitti hin aariin hin hinaafin. Lammaffaa irratti Waaqayyo nama nadhu wanta gaarii hojjedhu. Sadaffaa irratti biyyuma keessa nagaadhaan taa'ee amanamummaa eeggadhu. Arfaffaa irratti Waaqayyootti gammachuu qabaadhu. Inni immoo kadhata garaa keessiif dhagaa. Kadhannaan kee kanaaf dhagaamuu dide. Kadhannaan keessan maaliif hin dhagaamu yeroo baay'ee gaddaa kadhattu sin. Gaddaa. Hin gaddinaa. Hojiin Iyesuus Kiristoos qaraanii irratti isiniif hojjete. Wanta biiftuu gadi hin caala. Isa targattee caala. Jireenyi baraa baraa buddeen irra hin caala bari. Dhagni uffata irra hin caala. Jireenyi immoo buddeen irra hin caala. Dhagni uffata irra hin caala. Amma uffata kana tarsaasuu keenyaa wayya qoodan mismaaraan na baqasitu. Dhagna kun naa caala uffata kanarra. Jireenyi immoo buddeen irra hin caala. Jireenyi buddeen irra dhagni uffata irra hin caala. Waan caalu argattee tammati. Wanta caalu sii kenneera Waaqayyo. Utuu gammaddee immoo lafa qabatta. Amalli garraamotaa gammachuudhaan beekama. Taanii hirrina lakkaan. San argadhee caala jedhu. Isanni naaf godhee caala jedhu.
Yeroo sanatti immoo Waaqayyo maal jedha gaa? Oolmaa koo erge beekte kan caalu immoo sin badhaasaayidha. Sabiiftuu irraa argachuu keetiif erga na galateeffatte ishee biiftuu gadi ishee kan immoo boonesii godheen sii kennaayidha. Maaliif duraan dursaati mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadachuutti yaada keessanidha. Inni kaanoo itti isinii dabalama. Biyyi lafaa kuni boonesiidha. Itti dabalamti dhuftee ofisheetiin. Dursa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadachuutti yaada keessanidha. Inni kaanoo itti isinii dabalama jedhame dabalata eebban fudhadhee galuun qabaayidha. Eebbanaaf kennamu jiraayidha. Inni shanaffaani karaa kee Waaqayyootti kennadhu. Isa kadhadhu, isa amanadhu, inni siif raawwata. Bakka karaa kee Waaqayyootti kennadhu. Isa amanadhu, inni siif raawwata. Siif raawwata. Karaa kee fakkeenyaaf jalqabuuf raawwachuun tokko miti. Jalqabuuf xumuruun tokko miti. Yeroo ma waa jalqabdu jedha mila hiikisa karaa kee Waaqayyootti kennadhu. Maaliif inni jalqabaas inni dhumaas Waaqayyo alfanna omeegaan Yesuusidha. Yeroo ma waa jalqabdu isatti kennadhu. Isatti ilaasi jalqabee Waaqayyo si maxxumura. Humna koo miti, dandeettii koo miti, beekumsa koo miti. Yesuusin jalqabi, Yesuusin xumurta. Isaan jalqabanii qaana'uun hin jiru. Ganama kai fuula kee dhiqadhu ilaasiin keeran ganama kana galanni siif ta'u dhiqai. Galgala yeroo galateeffadhu rafi raawwatee hamaan sin argatu. Maaliif karaa kee Waaqayyootti kennadhuudha. Waama gootanitti Waaqayyootti kennadha. Waama gootanitti Waaqayyootti karaa keessan kennadha. Mee fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 3 siniif dubbisa. Hojii kee hundumaa Waaqayyootti kennadhuudha. Hojii kee hundumaa biiroos hojjedhu, qonnaas qoti. Hojii kee hundumaa Waaqayyootti kennadhu. Wanta ati yaaddus fiixaan siif ba'a. Ilaala fiixaan ba'umsi raawwiin kan nuuf gaafati Waaqayyootti kennattudha. Gaafati hojii kee hundumaa ilaasittan kenne. Humna koo miti, dandeettii koo miti, beekumsa koo miti. Gaafati jettu Waaqayyo maal jedha gaa? Yoosoo sin ceesisa. Anumatti kennite imaanaa kee nyaadhu. Maal sin jedhame taga Waaqayyo dhufe hojii koo hundumaa bara koo hundumaa simattan kenne gaafati jettu anoo imaanaa kee nyaadhu. Anoo galfata kee nyaadhu. Anoo adaraa kee nyaadhu. Sin ceesisaa sin jedha. Paataa jaagatoo labbaaraa diilabaa. Ani karaatti nafu jedha dubadame. Waaqayyo yeroo Museen du'etti Iyyaasuu ilma Nuun waameeti. Iyyaasuu jedhe. Yaa Iyyaasuu ilma Nuun jedhe. Museen garbichi koo du'eera jedhe. Ati amma saba kana biyya abboota isaanii abdachiise biyya aannaniif damma baasutti isaaniin galchite. Museen garbichi koo garuu du'eera jedhe. Kanaaf jedhe cimi ija jabaadhu hin sodaatin erga jedhe booda iddoo ati hidhattu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatu ta'e. Maakaataa jaa. Iddoo ati hidhattu hundumaatti waama ati gootu eessas dhaqi iddoo ati hidhattutti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatu ta'e seera Museen sii kenne irraa bitatti yookiis mirgatti hin jallatin jedhe. Eegi jedhe maaliif iddoo ati hidhattutti wal sii qixxaata jedhe. Arraa kaasee jireenyi wal siifaa qixxaatu. Hojii kee wal siifaa qixxaatu. Walnaaf qixxaata jedhe dubbadhu. Ya namoota jireenyi bu'aa bahii ta'e sin rakkise. Ya namoota jireenyi tabba gaara dachaa ta'e sin rakkise. Arraa kaasee wal sii qixxaata. Nan jedha arraa kaasee jireenyi wal siif qixxaata. Harka kee of duratti qabiti arraa kaasee jedhime. Jireenyi walnaaf qixxaata. Dabali dubbadhu walnaaf qixxaata. Lakkaa jireenyi kan isheen wal namaa qixxaattu gaafa Waaqayyootti kennatanidha. Sittan kenne gaafatettu Waaqayyo maal jedha? Ani immoo imaanaa kee nyaadhu jedha. Yooti immoo annan danda'a. Bakka jettu mee ilaali ka mokkorii siin jedha. Takka mokkorii kaasiin jedha. Yooti itti laattee hoo anoo imaanaa kee nyaadhu galfata kee nyaadhu adaraa kee nyaadhu kottu gaa baqqaa jedha. Imaana namaa nyaatu Waaqayyo kottaame bara keessan jireenya keessan harka keessa ol kaasaati yaa Waaqayyo sittan of kenneedhaame. Akkas jedhi malee jedhamayyuu yaa Waaqayyo jedha. Sirratti of gateeraa jedha. Inni immoo maal siin jedhe beektaa? Ani adaraa kee nyaadhu imaanaa kee nyaadhu galmaanan si gaa. Mee nan dubbisa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 6-7 dubbifanna. 7 kaasnee dubbifanna. Cima ija jabaadhus seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu.
iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti isarra gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Maal amma wanti gorsa mana ga'u pirinsipilii garraamotaatiin seera waaqayyoo eegu. Kanaaf jedhee ati Musee majallatti guddattee mucaa kooti si ilaalaan ture. Ati namuma garraamiidha lafa qabattaadha lafa dhaaluu dhaqaaru biyya aannaniif damma baasuu qabachuu dhaqaaru lafa qabachuudhaaf pirinsipiliin inni guddaan waaqayyootti kennachuudha. Bara ofii umurii ofii yeroo sana kakuu keessa dhaalchisa waaqayyo lafa dhaqanii dhaaluu fedhu Yordaanosiin ce'anii dhaaluuf jedhu. Biyya abboota isaanii abdachiifame biyya aannaniif damma baasu biyya Abrahaam Yisihaaq Yaaqoobiin abdachiifame dhaqanii dhaaluuf jedhu. Kanaafuu maal godheen wal sii qixxaataati seera Museen koo si abboomerraa bitatti yookiis mirgatti hin jallatiin maaliif wal sii qixxaata dhaqanii lafa dhaaluuf jedhu. Eenyu akka ta'e hin beeku asii baatee waan dhaaltu qabda. Nan dhaala jedhiinu badume maqaa Yesuus. Tokko eebba dhaaluu barbaaddeetta wal siif qixxaateera. Jireenya dhaaluu barbaaddeetta wal siif qixxaateera. Mee dubbisaa mee gaashaan irra deebiin dubbisaa. Cimii jajabaadhus seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti isa irraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Lakkoofsa 8. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti dhala ammas. Dinqi kono. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanta ati gootus akka wal siif qixxaatutti jedhee ammas irra deebi'ee. Wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegi ba'eessa godhi eegi jechuusaati. Eegi wal sii qixxaata siif qajeela toora sii qabata isarraati hin jallatin. Harraa hidhin amala garraamotaa agarsiistee baataa hidhin isa booda lafa dhaaltaa hidhin. Maal jedhagaa warra karaa isaatti kennataniin inni qajeelummaa kee akka ifaatti dhugaa keessa akka dusaafaatti bakkeetti baasadha. Yerootti maal gootu karaa kee hundumaa isatti kennattu. Karaa kee hundumaa gaafati isatti kennattu waaqayyoo kana siniif godha. Inni jaaffaan lakkoofsa 7 waaqayyoo duratti gab jedhi obsaanis eeggadhu. Nama karaa isaa wal qixxeeffatetti nama wanta maa koratee fi xambaafatetti in aariin. Inni jaaffaan waaqayyoo duratti gab jedhi obsaanis eeggadhu. Gab jedhi waaqayyoo duratti gab jedhi obsaanis eeggadhu. In ariifatiin obsi ija hojii hafuuraati. Amala obsaa keessaa immoo gab jechuudha. Obsi maaliin of mul'isa? Gab jechuudhaan sabriidhaan of mul'isa. Obsi immoo ija hojii hafuuraa keessaa isa tokkodha. Waan guddaa nama dhibu faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 25 kaastanii naadhatanii dubbistanii maal jedha? Waaqayyo warra isa abdataniif warra isa barbaaddataniif gaariidha. Jechaa dhufe lakkoofsa 27 irratti immoo baay'ee dhabeettu cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun obsaan jechuudha. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Utuu iddoo ofii hin gadhiisin utuu asii fachi hin goorin cal jedhanii bazimmitaa cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Callisuun amala obsaa keessaa isa tokkodha. Gab jechuun amala obsaa keessaa isa tokkodha. Namni obsu callisuudhaan beekama. Namni obsu gab jechuudhaan beekama. Obsi immoo ija hojii hafuuraa keessaa isa tokkodha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaastanii nyaattan dubbistan. Lakkoofsuma 6 kaastaniyyuu haxxummaa seexanaa mormuudhaaf fedhee jalqabee gadi fida. Amma cal jechuun danda'u namoonni baay'een hin danda'an. Dirreen callistee keessatti diina kee injifattu jira. Dirree waraanaa battle of war. Baatilii waraanaa dirree waraanaa ati diina kee callisaan keessatti mo'attu jira. Callistee mo'attu jira. Kanati keessatti rukuttee mo'attu jira. Utuu callistee waaqayyoo sii dubbata. Utuuti zim jette warra ofii dubbatachuu hin dandeenye waaqayyootu dubbata. Ati garuu dandeessee hin callistu. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun kanan nabi utuu hin jedhin utuu wawwaatin namni silas waa siin godhu maa jitti matta. Sin gargaaru namni silayyuu harka sin qabu silayyuu namni maal jitti mattati. Maa jirattee citii keetti matta. Ofumaa diina baay'ifatte. Inni matiin namatti cal jedhii ma fayyisuu waaqayyoo eeggadhu. Cal jedhii
obsaan danda'i. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaadha. Nama bira dhaqaan jedhu, nama bira dhaqaan jedhu. Abdii qabdanitti boriin darba. Biiftuun ulfinaan baati. Guyyaan gaarii ta'a. Laftiin bari'a. Rakkinni hin darba. Hiyyuun hin darba. Kun abdii keenyadha. Abdii qabdanitti maal godhaa? Gammadaa. Rakkina obsaa. Namatti immoo himadhaan jedhu Waaqayyoon kadhachuutti cimaadha. Persentiitti namatti himattu moo persentiitti Waaqayyotti himattu caalamatti rakkina kee? Mee dubbannu dhuguma isaa. Persentiitti dhaqee boosee fira keetti maatii keetti himattu moo persentiitti jilbeenfattee Waaqayyotti himattu caala? Mee ol bira qabi. Sagamatti caala. Sagamtu caala. Nama biraa garuu furmaatan argattu. Namni furmaata si illaatu. Lafa qabachuudhaaf, hirkatummaa keessaa ba'uudhaaf, of dandeessee jiraachuudhaaf obsitee Waaqayyoon eeggachuu si barbaachisa. Garraamonni hin obsu. Kanaaf maal jedha? Waaqayyo duratti gab jedhe obsaanis eeggadhu. Nama karaa isaa wal qixxeeffateetti, nama wanta maa koratee fi ixaan baafateetti sin haariin. Dheekkamuu irraa of dhowwii bambanuus dhiisi. Gab jedhi obsi erga jedhe booda madaa lakkoofsa 8 irratti dheekkamuu irraa of dhowwii. Qabxii 7ffaa san ittiin xumuruudha. Dheekkamuu irraa of dhowwii bambanuus dhiisi. Inni namaa hojjechuu duwwaatti waan si geessuuf hin haarin. Aarii namaa gochuutti si geessa. Tarkaanfii fudhachuu, billaa luqqifachuu, nama waraanuu, ijaa ba'uutti si geessa aariin. Bambanuu irraa of dhowwii. Tsat. Maaliif eessatti si geessadha? Inni namaa hojjechuu duwwaatti waan si geessuuf hin haarin. Warri jalloonni lafarraa hin balleeffamu. Warri Waaqayyoon eeggatan garuu lafa qabatu. Nan xumuree bakka. Lafa faanni keessan ejjete dhaala keessanan godha jedhe asii bayee barra jedhu kan kee godhadhu. Lafa faanni keessan ejjete dhaala keessanan godha jedhe asii bayeeti furtuu jireenyaa harkaan qabadhu. Eewni fudhachuu barbaadu asii bayee badhaali. Asii bayee waan gaarii dhaali. Ol jalaa dhaabadhaa lafa teessanii jirtanii kaa. Pro sabaa daajaa. Meekkedhaa nan dhaala malee hin dhaalamuudhaa. Nan guddadha malee hin baduudhaa. Sheeproodoo bebe babaas. Socho'aa kaa dhaabadhaati. Karaatiitiin eegisiifa dhufu Waaqayyo. Karaatiitiin yaadinsiifa dhufu Waaqayyo. Karaatiin beekinsiifa dhufu Waaqayyo. Socho'aa eebbifameen ba'a eebbifameen. Socho'i. Rakkina kee gattee baata. Hiyyuma gattee baata. Abaarsa gattee baata. Socho'i. Ameen. Guyyaa kooti jedhi socho'i. Guyyaan itti eebbifamuudha jedhi. Guyyaan itti eebbabaadhuudha jedhi. Guyyaatti hidhaan koo hiikamuudha jedhi. Guyyaatti waanjoon koo cabuudha jedhi. Dubbadhu socho'i. Rakkata jaban dalabara. Si malee hin qabu ani waaqa biraa. Tolus natti badus ansi boaddeera. Sitti gateen dhiise waa'ee koo hundumaa. Atun danaaf caalta gooftaa koo dhugumaa. Socho'i gooftaa koo atun danaaf caalta gooftaa koo. Gubii garaa diinaa socho'i gooftaa koo. Hin caale Yesuus rakkina kee. Hin caale Yesuus. Gooftaa koo atun danaaf caalta. Jedhi dhukkuba si keessaa gubata. Jedhi dhibee si keessaa ba'a. Gooftaa koo. Waan hundumaa dhiise sin fuudhe Yesuus jaalallee koo. Gooftaa koo. Hin caale rakkina kee Yesuus. Hin caale sasii yaaddees. Dhipha tuusaa diyaa. Gooftaa koo. Gooftaa koo. Gooftaa koo.
Watundaanaaf caalaa karaan itti yaadiin dhuftee karaa karroora utuun anaaf laattama yaa bishaan jiraatan tokkicha dubbat utuuti naanu kan biraa yaadu sababa barbaadu naaf eeyyamameera ati jennaan naaf eeyyama qabdaa dubbat naaf eeyyamameera naaf eeyyamameera jedhi eeyyama qabdaa dubbat naaf eeyyamameera qabda eeyyama ameen naaf eeyyamameera eeshe eeyyama jiraachuu qabdaa eeyyama nama ta'uu qabdaa harka kee ol kaasi naaf eeyyamameera jedhi dubbat dabali naaf eeyyamameera jedhi mee siif eeyyamamaadhaan sodaatin jedhin bizinesii hojjechuuf siif eeyyamameera jedhin isa yaadde bira ga'uuf siif eeyyamameera jedhin siif eeyyamameera jedhitti naaf himi dikkattuusa haleluuyaa naaf eeyyamameera labsi ofirra labsi we ba